Leenci harree diidoo qabachuudhaaf kiiloomeetira 100 yoo ari'e harree diidoon inni lafa dheeraa ari'aa ture sun lafa dheertuu jalaa baqattee tan biraa haarawni yoo turuuf jettee miiluma isaa jalaa itti baate ishii lafa dheeraa ari'aa ture san dhiisee ishii haarawa san jalan fiigu. Abjuu nama biraa keessa mataa keessee addunyaa tana balleessuu faaluu fi rakkisurraa inumaatu abjuu dhabuutu irra wayyaadha. Walumaa galatti dandeettiin kee barbaadamummaa keetii murteessa, amalli kee fudhatamummaa keetiif murteessa, keemistiriin ammoo nageenya keetii murteessa. Rakkattee osoo milkaa'in yoo hafte kasi booda milkaa'u dhaloota tokkootu jira. Osoo hin rakkatin yoo milkooyte garuu si dura nama rakkateetu ture. Abjuun irraa dubbachaa jirru abjuu isa rafanii argan sana osoo hin taane abjuu isa arganii rafan san irraa dubbachaa jirra beeki. Ilmi namaa kun hedduun abjuu dhugoomsuu barbaaduu fi galma dhaqqabuuf imalu mataa isaatti qaba. Gariin ammoo abjuu namni bocee fi kutti umrii isaanii guutuu fixan ofii khasaaraniiti dhaloota dhufullee doomsan. Akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment kan hawwiin eeggachaa jirtan qophiin keenya ilaalchaa fi jireenya ilma namaa jijjiiruu irratti xiyyeeffatu qophiin Forex Inspire kunoo jalqabee jira. Qopheessee dhiyeessaan qophichaa Ambirraa Jamaalii hanga dhuma sagantichatti nu faana turaan afeerraa teenyitan kabajaati. Maddi rakkinaa inni guddaa fi hangafni kan uumamu namoota sirrii iddoo doongoraa ta'aniini. Namoota abjuu nama biraa keessa jiraachuudhaan of dadhabsiisan rakkinni rakkoo tahee umrii akka dheeratu kan taasisu isaan ofii ilaalcha nama biraatiin of bucanidha. Namoonni ati mootii taata ati doktora taata faa jaamanii yeroo tahetti waan jaaman san ta'uuf ni yaadan. Kallattii kamiinis ta'u waan jaaman san yeroo tahanii argamanitti namoonni akkasii sun madda rakkinaa ijoo ta'uudhaan beekaman. Abjuu nama biraa fiixaan baasuuf jireenya isaanii boqonnaa maleedha jiraatan. Gaafii keessi isaanii isaan gaafatu deebisurraa wanta namni biraa isaanii hawwisan keessatti ofii isaanii ilaalanii kallattii namni biraa boceef irra deemuudha filatan. Galma ofii dhiisaniiti galma namarra deeman. Galma nama biraa galmaan ga'uuf yaadan yeroo kanatti madda rakkinaa ta'aniiti argaman. Ifii isaaniiti madda rakkinaa ta'uu hubachuu hin danda'an. Sababni isaa abjuu nama biraa keessatti waan of dho'isaniif dhokatanii jiraachuudha filatan. Abjuu nama biraa keessa mataa keessee addunyaa tana balleessuu faaluu fi rakkisurraa inumaatu abjuu dhabuutu irra wayyaadha. Maaliif hin beektaa? Waan hin qabne akka hin qabne waan beeytuuf waan qabaachuu qabdu san ammoo guyyaa tokko qabaachuudhaaf barbaaduun kee ni mala. Haala kanaan ofii keenyatti dhabnee dhaloota dhufus dhabaa deemna. Nama falaa ta'uu dhiifnee addunyaa faalaatti jiraanna. Abjuu kee haadhaa fi abbaan keetiif hin beekan. Mul'anni kee eenyuma birallee hin jiru. Abjuun hin dhaalamu, abjuun hin hatamu, abjuun hin liqeeffatamu. Abjuu yaada wanta hin danda'amnee fi itti hin dhaqqabamne gara wanta danda'amuu fi itti dhaqqabamutti jijjiiruuti. Abjuun bal'inaa fi rakkoo keessatti dukkanaa fi ifa keessatti beelaa fi dheebuu keessatti isa namatti mul'atu sani. Abjuun irraa dubbachaa jirru abjuu isa rafanii argan sana osoo hin taane abjuu isa arganii rafan san irraa dubbachaa jirra beeki. Abjuun dhalootaaf fala ta'uu fi rakkina ija furmaataatiin laalutti karaa nu baasu nutti agarsiisa. Abjuu ofii dhugoomsuu fi kaayyoo ofii galmaan ga'uuf cichoominni hedduu murteessaadha. Arra abjuu biraa abjoottee boroo ammoo wanni biraa yoo sitti mul'atee fi iftaanis faallaa sanii agarte ati yoomillee milkooytu quba qabaadhu. Jalqaba irratti abjuun kee maali? Maal milkeessuu barbaadda? Ammaa fi fuulduratti maal qabaachuu feeta? Imala kee kanaan eessa ga'uuf carraayita? Gaafilee jettuuf yoomillee deebisaa qabaachuudha qabna. Abjuu fi kaayyoo nuti jalqabarraa qabaachaa dhufne yoo waliin fakkaatinii fi guyyarraa yoo jijjiiramaa dhufe ham qabanneeti ham gadhiifna, ham milkeessineeti ham itti dhiifna. Yeroo hedduu ilmi namaa gaafa leenca faarsu dhageenya. Ilmi namaa bineensa yoo jettee ni aara, leenca yoo jettee yaamte immoo gammachuun awwaata akka faaruttis laala. Leenci bineensa gaara gala
nama dabalatee bineensota hunda dhiiga xuuxeeti nyaata. Saree amanamtuu harree dadhabbii malee ajajamtuu fi hoolaa shiran qabne fa'aa maqaa isaanii akka arrabatti ilaalla. Garuu leenca gara jabeessaa fi bineensa hamaa kana maaliif ilma namaa akka gootaa fi faaruutti itti fayyadamanii beektaa? Leenci harree diidoo qabachuudhaaf kiiloomeetira 100 yoo ari'e, harree diidoon inni lafa dheeraa ari'aa ture sun lafa dheertuu jalaa baqattee tan biraa haarawni yoo turuuf jettee miiluma isaa jalaa itti baate, ishii lafa dheeraa ari'aa ture san dhiisee ishii haarawa san jalan fiigu. Sababni ishii lafa dheeraa ari'ee fide san adeemsa wal fakkaataa dadhabbii wal fakkaataa keessummeessanii jiran waan ta'eef ishii fiigicha wajjin jalqabe sanitti xumura godha malee tan biraa wajjin dorgommii gonkumaa hin jalqabu. Iccitiin milkaa'ina leencaa inni guddaanis kana. Sababni mootii bineensotaatii fi mallattoo gootummaa itti ta'eefis kana. Yoo wanni inni ari'u harkaa baate illee ciisee tasgabbaa'eetii qaama isaa boqochiisee akkaataa itti tan biraa adamsee nyaatu irratti xiyyeeffata. Akkaataa itti harka keessa galfatu hunda turseetii qophii isaa xumura. Faallaa kanaatiin amala namaa keessaa dadhabaan ammoo namoonni hedduun waan tokkicha irratti xiyyeeffatan san galmaan gahachuu irratti hin xiyyeeffatan. Mana nyaataa tokko yoo banate ollaan isaa tokko ammoo yoo dhufee dukkaana uffataa banate. Kanaan wayyaa fakkaata je'eetii san itti dhiisee bifuma wal fakkaatuun inninis mana uffataa banata. San qabeetii kaanis qaba miila lamaan bakka lama yeroo tokkotti fiiguu barbaada. Muka lama bakka tokkotti horuuf tattaaffata. Mul'ata dhuunfa irratti cichoomina hin qabu yaada namaatiin jiraata. Yoo akka yaade ta'uu fi didellee taa'ee fala irratti hin xiyyeeffatu. Obboleessa kiyya obboleettii tiyya. Ati leenca caalaa cimina qabdaa bar abjuu kee dhugoomsuuf cichoomina qabaadhu. Abjuu ofii dhugoomsuu fi bakka barbaadan gahuudhaaf wantoota sadii gurguddaadha nu barbaachisa. Wantoonni sadeen kun afaan Ingiliishiin C3 jedhamaniiti yaamaman. Isaanis competence, character, chemistry dha. Tokkoffaan competence yookaan dandeettiidha. Ati yoo dandeettii qabaatte bakka hundatti barbaadamta. Rakkina uumame hundaaf siitu furmaata waan ta'eef hanga ati bakka san geessutti namni hundinuu balbala furmaataa ta'eeti si eega. Siitu dhaqee banee hiikaa kennaaf. Dandeettii keetiin addunyaatu si dinqisiifata. Kan rakkateetu si iyyaafata. Halkan hirriibaa si kaaseetii si mari'ata. Rakkoo isaatiif falati gaafata. Dandeettii keetitu kanaan si gahe. Dandeettii ni qabda taanaan daranuu jabeeffadhu. Hin qabdu taanaan ammoo gatii inni si gaafatu hunda kafaleetii dandeetticha horadhu. Lammaffaan kaaraakter yookaan amala isa jennuuni. Amalli kee namoota biratti kabajaa akka qabaatuuf si gargaara. Fudhatamummaa keetiifis utubaadha. Amala hin qabdu taanaan garuu dandeettii hangamu yoo qabaatte illee gateettiin namoota dandahee sin baatu. Sadaffaan ammoo keemistiriidha. Keemistirii yeroo jennu wal nyaatinsa yaa'aa fi jijjiirama ati naannoo keetii waliin taasiftu jechuudha. Kunis jijjiirama fudhachuu ilaalchaa fi ejjennoo ofirra deebi'anii ilaaluun kan warra kaanii waliin walitti araarsuudha. Kana jechuun bakka hundatti amala gaararraa qabaachuu qabda jechuu osoo hin taane yaadaa fi ilaalcha tokko hiyyuma qofaatu sirriidha jettee rincicaa tahuu dhiiftee yaada haarawaa fudhachuufis qophaawaa ta'uudha. Kun yoo hin taane nageenya kee yaaddessaadha. Umriin namootaa fi naannawa san turuu keetiitis ni xiqqaata. Walumaa galatti dandeettiin kee barbaadamummaa keetii murteessa. Amalli kee fudhatamummaa keetiif murteessa. Keemistiriin ammoo nageenya keetii murteessa. Abjuun kee eenyummaa keeti. Eenyummaa kee isa sirrii san keessa jiraadhu. Eenyummaan kee inni sirrii dhalootaaf furmaata. Siif ammoo abjuudha. Rakkattee osoo milkaa'in yoo hafte kasi booda milkaa'u dhaloota tokkootu jira. Osoo hin rakkatin yoo milkooyte garuu si dura nama rakkateetu ture. Wantoonni jireenya dhala namaa jijjiiruu danda'an hedduun osoo galma hin gahin kan hafan abjuu ofirratti cichoomina dhabuu fi abdii kutannaa dhala namarraa kan ka'edha. Namni mo'atu abdii hin kutatu. Namni abdii kutatu ammoo hin mo'atu quba qabaadhu. Egaa kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment qophiin keenya har'aaf qabannee dhiyaanne kan hanga ammaa hordofaa turtan kana fakkaata. Qophii keenya Forex Inspire biraatiin hanga walitti deebinutti nagayaan nuuf tura.